Bakka jirtan hundatti nageenyi isin haa dhaqqabu. Miidiyaa keessan FiB irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himnaa. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himamu waan oduu sa'aatii. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy shororkeessummaan guutuu addunyaatti qorumsa malee Itoophiyaa qofatti miti jedhaniim. Dabalataanis muummichi ministeera namni osoo biqiltuun dhaabamuu hin qabu qaamni jedhu diina keenya jedhaniiti jiru guutuu gabaasa kana ammoo abboomaa qaasootu isinitti himamu. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee jaaffam waggaa tokkoffam walgahii addaa guyyaarraa geggeessaa tureetii jira. Gaaffilee lammiileen biyyoota alaa adda addaa jiran barbaachisummaa akka dabaluu fi maaltu taasifamaa jiru jedhuu fi bulchitootiin naannolee lammiilee naannoo isaanii jiraatan nageenya isaanii hin eeggamne taanaan maaliif hin gaafataman kan jedhuu fi qaamoleen jijjiiramichaa fashalaa'eeru jedhaniif mootummaan maal deebisa miidiyaaleen biyyattii diiguudhaaf hojjetaniif ammoo mootummaan maal yaadaati jira mootummaan bakka lakkoobsi manaa fi uummataa hin taasifamnetti baajata naannoleef ramadaman sirriidha jedheeti yaadamu itti fayyadamni baajata dhaabbilee biyyootaa rakkoo qabanii kanneen baajata bara 2015 akkamiin hojiirra oolchuudhaaf yaadamee jira jedhuu fi gaaffileen biraa kaaniitii jiru. Gaaffilee haalam haleellam tibbana lammiilee irratti raawwatame ilaalchisuudhaan miseensotaaf dhiyaateef dhimmoota nageenyaa wajjin wal qabatan irratti deebii kan laatan muummeen ministeera Dr. Abiy qaamoleen yakka irratti bobba'an kamiyyuu nu qoruutti danda'u garuutti hin injifatan jechuudhaan isin dubbatanitti jiru. Ajjeesuutti danda'u lammiilees dararuu danda'u garuu itti ammoo injifachuu hin danda'aniin ajjeechaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu irratti mootummaan akka waan tokko hojjetaan jirreetti ilaaluun isin fudhataman qabu jechuudhaan deebii isaaniitiin laatanitti jiru. ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ ኃላፊነቱን ስለማይወጣ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። መንግስት 24 ሰዓት የዜጎቹን ህይወት ለመታደግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። Itoophiyaan ammaan duram nageenya keessoo ishee qofa osoo hin taane kutaawwan addunyaa birootu biyya nagaa kabajsiistuu fi hirmaachaa turtee amma garuu daqiiqaa fi sa'aatiiwwaniin oduu gaddaa dhagaa oolla kan jiran muummeen ministeera. Gaaffiiwwan mootummaan hamma yoomiitti gadda kanam dhagaatii turam gaaffii jedhuu fi mootummaan hanga dhiiga lammiilee tokkootu sababa hidhattoota kanaatiin dhangala'uu dhaabbatanitti tattaaffii isaasii itti fufa jedhu muummeen ministeera Abiy እስከ መቼ ላላችሁት የንጹሃንን ደም በከንቱ የሚያፈሱ በጀመርነው መንገድ ጉዟችን አጠናክረን የምንቀጥል ከሆነ ይጠፋሉ። ሽሮኬስቶታ ፊ ሂደቶቲ ለሚሌ ነጋ አጄሰን ንቆሮች ደንደው መሌም ኢመለከኛ ራቲ ኑዴብሱ እንደንዳኒስ ጀራኒ ተጀሩም ጉያዳን ፖሊሲ ኑዷም ሎልቱኒስ ኑዷ ካንጀራን ሙሜን ሚኒስትር አዳም ዳርሻ ደበለቴ ገምቤላም አሙሪ ፊ ደምቢዶሎቲ ቃሙሌ ነገኛቲን አጂፋ ሙሳኒ አከፈከኛቲሲ ካስተኒ ተጀሩም ቃሙሌ ነገኛ ልቡሳኒ ወሬገኒም ልቡ ነሞታ ነጋ አካቲክሳ ጀራን ካሱዳን dam adar gatani oson tanim arsam lammiilee isaanii tiksuudhaaf kafalam waantanii fi jechuudhaan dubbatum. Shororkeessummaan gama ilaaluun ammoo shororkeessummaan yeroo ammaa guutuu addunyaatti qorumsa cimaadha malee addatti Itoophiyaa qofatti waan raawwatamaa jiru mitis jiraniitti jiru. Bara 2020 keessatti Ameerikaatti namootiin 30 caalan shororkeessitootaan ajjeefamaniitti jiru. Ji'oota darban qofa keessatti Los Angelesitti namootiin 172 ajjeefamuu kaasuudhaan kutaalee kaanittisim akkasuma jechuudhaan ibsum. Ameerikaatti ji'a darban kanatti namootiin kumaatiin laakaaman shororkeessitootaan ajjeefamaniitti jiru. Kanaaf dhimmicha ammoo dhimma rakkoo addunyaati malee dhimma Itoophiyaa qofaadha miti jechuudhaan dubbatu. ከግጭት ውስጥ ግን ሽብር የዓለም ሁሉ ፈተና ነው። ለኢትዮጵያ ተለይቶ የተሰጠ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ የሚከናወን አድርገን ማሰብ የለብንም። 6 ወራት ብቻ ከጃንዋሪ እስከ ጁን በዚህ 6 ወር ብቻ በዚህ ዓመት 6 ወር ብቻ ሎስ አንጀለስ በሚባለው ከተማ 172 ሰው ሞቷል። በ2020 አሜሪካ ውስጥ ቁጥሩ ከፍ ይላል በጣም ቀንሼ የምናገረው ከ20,000 ሰው በላይ በሽብር ሞቷል አሜሪካ ውስጥ። muummeen ministeera Abiy shororkeessummaan saba wajjin wal qabsiisuun illee ilaalcha sirriidha miti jedhu. Al-Shabaabin yoo fudhatan gara caalu kan ajjeesee Somaalotaas jedhu. Shororkeessitootiin akkanaa kunniin shororkaa biraam ofii isaaniitii milaa fi sammuu waan hin qabneef gaafa qaama wayii miila kennuu fi deemanii miidhaa geggeessu jechuudhaan dubbataniitti jiru.
አሸባሪዎችን ከዘርጋ ብቻ ማያያዝም ችግር አለበት። ነገርየውን በቁንጽል እንድናይ ነው የሚያደርገው። ለምሳሌ አልሸባብ 100% ባይባልም አብዛኛው የአልሸባብ አመራር አባል ሶማሌዎች ናቸው። ነገር ግን በሶማሌ ውስጥ በኬንያ አልፎም ኢትዮጵያ በሚያደርጉት ሙከራ እስካሁን አልሸባብ ከገደለው አብዛኛው ሰው ሶማሌዎች ናቸው። Rakkoleen amma Itoophiyaa keessatti mul'atu kanaaf furmaatni ijoodhaa qaamolee olaantummaa seeraa mirkaneessan cimsuudha kan jiran muummeen ministeeraa Finfinneen irrattis ammallee taanan fedhiin shorokkaa olaanaan jiraachuu himuudhaan guyyaa guyyaadhaan namooti to'achaa jiraachuus kaasu. Dheengadda kanam laga xaafooti namooti 55 to'annoo jala oolchineerra kan jedhan mana namaa hundumaarraatii eegumsa ramannee osoo eegnee nuti tola garuu gochuu hin dandeenyu jechuudhaan dubbatu. Rakkoolee nageenyaa biyyattii keessatti mul'ataati jiru furuudhaaf tarsiimoo Montoachu hordoffii gochuu fi eegumsaa fi qophaa'ummaan hojjechaa jiraachuus kaasaniitti jiru. Biqiltuu dhaabaa hojii misoomaa jabaannee hojjechuudhaan biyya diinaa fi injilbiifannee ta'uu keenyaa mul'isuu qabna jechuudhaan dubbatu. Qulqullina barnootaa kana ilaalchisu ammoo qorumsa kennuun guutumaan guututti dijitaala gochuudhaaf yaalamaa ture. Barattooti hedduu waan qorruuf jecha laaptooppii gaas hin arganne jechuudhaan ibsu. Yoo nuuf qaqqabeem dhiyeessinii qoruutti dandeenya. Yoo nuuf qaqqabuutti dadhabeem karaa ittiin to'annu kan biraa umna jechuudhaan ibsu. Dhumarratti barumsa siyaasa wajjin wal qabsiisuun ilaalcha hamaa furamuu qabu akka ta'ullee akeekanitti jiru. Namni osoo biqiltuu dhaabamuu hin qabu kan nuun jedhu diina keenya kan jedhan Dr. Abiy kanaafis namni hunduu ganna kanatti biqiltuu dhaabuu irratti akka hirmaatus waamicha taasisanitti jiru. አረንጓዴን እናልብስ ኢትዮጵያ ጠላት ነው ሰው እየሞተ ችግኝ አይተከለም የሚለን ጠላት ነው እንዳትሰሙ ሰው እየሞተ የሞተበት ቦታ ችግኝ እንተክላለን ቢያንስ አስክሬኑ ጥላ እንዲኖረው